Wixataa Bitootessa 23 bara 2026 akka lakkoofsa Awurooppaatti qilleensi naannoo galoo galaanarra jiru har'as raafamaa ooleera. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan haleellaa haloo ba'uu dambalii 76ffaa gadi lakkisuu labse. Kunis agarsiisa murtoo bara baraa Iraan weerara biyyoota alaa irratti qabdu agarsiisa jedheera. Rukuttaa yeroo dhiyoo kun oopereeshinii waadaa dhugaa afur jedhamee moggaafame yoo ta'u, erga gurraandhala 28 Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ajjeefame asiin haleellaa guddaa diina mataa cabse jechuun bookkiseera. Akka humni waraanaa Iraan jedhutti miisaayiloonni walitti makaman samii keessa cicciruun doonii galaana Ameerikaa 5ffaa fi buufataalee waraanaa guutuu naannichaa murteessoo ta'an gara daaratti makaniiru. Buufata Aldaafiraa, Viiktooriyaa fi Piriinsi Sultaan dabalatee hedduun rukutamaniiru. Haleellaa wal fakkaatu miisaayiloonni Teheraan bu'uuraalee waraana Israa'el Tel Aviv, Ashloon, Haayifaa fi Guush Daan irratti xiyyeeffataniiru. Miisaayiloonni sirriitti qajeelfaman kan akka Khaybar Sheekanii fi gosoota qaayim sadarkaa olaanaa qaban fayyadamuunis ibsameera. Koreen eegdota warraaqsaa Iraan dabaluun dhukaasni miisaayilaa fi diroonii xuufiinsa qabu toora ittisa qilleensa diinaa ulfaataa ta'e keessa darbuuf haleellaa raawwachuun dogoggora qondaalonni Ameerikaa fi Israa'el waraana jaalataniin waa'ee dandeettii waraana Iraan irratti ilaalcha qaban caccabseera jechuun labseera. Yeroo haleellaan kun shubbisa dippiloomaasii dadhabaa Waashingitanitti gaggeeffamaa jiru wal simutti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp marii Teheraan waliin taasisne jedhan keessatti qabxiilee waliigaltee gurguddoo ifatti beeksisaniiru. Tiraamp marii kana hawwii niikularaa Iraan to'achuuf kuufama yuuraaneemii badhaadhina qabu to'achuu kan kaayeffate ta'uu ibsaniiru. Ta'us Teheraan mariin kamiyyuu akka hin gaggeeffamne ifatti haaltee jirti. Qaawwi himannaa fi dhugaa gidduu jiru mirkanaa'uu dhabuu kan kakaase yoo ta'u, xiinxaltoonni walqunnamtiin dogoggoraa wallabdee kana saffisaan ammeessuu akka danda'us akeekkachiisaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa doorsisa humna ibsaa Iraan rukutuuf ajaja sa'aatii 48f dhiyaaterraa duubatti deebi'uun isaanii himameera. Tiraamp tarkaanfii waraanaa warshaalee humna elektirikaa Iraan irratti fudhatamu kamiyyuu guyyoota 5f akka tursiisu Pentagooniif ajaja kennuu isaa ibsuun boqonnaa kana milkaa'ina walga'ii fi marii itti fufee jiru wal qabsiisaniiru. Dhiyeessii anniisaa addunyaatiif ujummoo murteessaa ta'e Strait of Hormuz Iraan cimsitee kan to'atte yoo ta'u, gatii boba'aa ol kaasuun gabaa gara jeequmsaatti ergeera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa waraanaa buufataalee humna elektirikaa Iraan irratti raawwachuuf karoorfame guyyoota 5f akka dhaabbatu beeksisaniiru. Fuularraa yoo ilaalle sochiin dippiloomaasii fakkaata ture. Yaa ta'u malee foddaa dhibboo hafuura baafachuudhaaf qophaa'edha. Garuu dhugaa jiru yoo ilaalle fuuzii aarsuu irratti boqonnaa cimaa ture. Tarkaanfiin dogoggoraa tokko shallaggiin dogoggoraa tokko naannoo san keessatti abidda namni tokkollee to'achuu hin dandeenye qabsiisa ture. Tiraamp akka milkaa'inaatti kaa'aniiru. Iraan waliin haasawa gaarii fi bu'aa qabeessa taasisne jechuun golga duuba mariin dadhabaa ta'e akka adeemsifamaa jiru akeekera. Garuu dhugaan Teheraan irraa dhufe seenaa kana caalaa walxaxaa ta'e dubbate. Qondaalonni Iraan mariin hiika qabu kamiyyuu USA waliin akka hin taasifamne haaluun dubbii pirezidaantichaa akka tooftaa tarsiimootti kaa'aniiru. Tattaaffii gabaa addunyaa tasgabbeessuu yeroo bitachuuf sochii waraana babal'isuu ta'uu himaniiru. Walfaalleessuun kun dhugaa jiru saaxileera. Boqonnaan kun dippiloomaasii osoo hin taane muddama madaallii keessatti haalan eegamneen qabamedha. Dippiloomaasii fi tarsiimoon qarqara qilee irratti shubbisaa kan jiran yoo ta'u, tarkaanfiin itti aanu immoo madaallii gara jeequmsaatti garagalchuu danda'a. Beeksisa Tiraampiin sa'aatii muraasa dura Iraan akeekkachiisa ergitee turte. Haleellaan qarqara galaanaa yookiin odola ishee irratti raawwatamu kamiyyuu fanjii daandii galoo galaanaa keessatti bobbaasuu hordofsiisa jetteetti. Akeekkachiisni kunis doorsisa Tiraamp odola Iraan qabachuuf yaada dhiyeessan kan mormuudha jedhameera. Boqonnaan Tiraamp of eeggannoo kan agarsiisu yoo ta'u, garuu harkisa yeroo sanaas kan hubachiisudha. Bu'uuraalee anniisaa Iraan rukutuun gocha adda baafamee hafuun ta'u, battalumatti haloo ba'uu fi gaaga'ama guddaa geessisuun deebii argata ture. Iraan haleellaan humna elektirikaa ishee irratti raawwatamu kamiyyuu dhaabbilee elektirikaa Israa'elii fi galoo galaanaa Ameerikaa waliin hidhata qaban qaxxaamura keessa galcha jetteetti. Waraana keessatti rukuttaan hunduu rukuttaa deebii affeera. Gama biraan qe'ini Waashingitan keessatti ka'u daran cimaa dhufeera. Hoogganaan duraanii CIA fi ministeerri ittisaa duraanii USA Luan Panettan
bulchiinsa Trump dhagaa fi laaqii jabaa keessatti kan qabame jechuun ibsaniiru. USA lola Iraan waliin taasifamu kanaaf karaa tilmaamamuu hin dandeenyeef ammaataa dhufeef kan hin qophoofne fakkaatti jechuun akeekkachiisaniiru. Baanettas suuraa hooggansaa daandii qaxxaamuraarra kaa'aniiru.